kun obsine inshallah tokko isin galchina waa tokko ol seenuun barbaachisu Safarahaan ol seenuun sa'aatii nurraa fida namni illee obsan qabaatu sanirra immoo koomentiin dubbadhaa nuti maqaa lakkaatiin deemna. Akkas yoo dandeenya isin barreeffannaa mee namni amma dandeessan hin bira dhaabbattan barakallahu fiikum. yaa jamaa namni natti haajamtan keessaa na barreessaa amma sa'aatii garee akka garee shaadaatitti qarshii 10,000 qarshii Itoophiyaadha jechuudha. nu galmeessaa Ustaasa isa jirti mucawwan. wallahi gara koo na fakkaata hunda gongoruu dhabaadhe. Dubaa jirti mi Dubaa jirti natti bakka Dubaa immoo Kuweeti jirti aywa hayyee qarshii Itoophiyaa 1 2 3 4 5 kan jedhu akkaawuntii biyya irratti galchanii achitti jijjiiramee as deebi'uu fi danda'ama. Yaala dhibbaan hin galchaafi. Achi jijjiiramee as deebi'a silaallee akkas malee hin ta'u qaba biyyatti yoo galchan malee namatti ulfaata as keessa olii gadoofu. Maal jette arsii koo? Yaala dhibbaan galchaafi. Allahu akbar. Hayyee barakadhu achi rabbiin si haa barakachiisu dhibee hunda rabbiin sirraa qabu. 1 2 3 4 kan jedhu sunillee qarshii Itoophiyaa qarshii 3,000 jedha barakadhu rabbiin si haa barakachiisu. Hayyee yaa jamaa ani yaddaa kaasin bismillah. Irra deebisaatti barreessame akkaawuntii 1,000 akkaawuntii barreessuu jiranii 1,000 36 irra deebisaa yaa jamaa bismillah. akkaawuntiis gadhiisaa jala saniin yadda akkuma aadaa keessan ka duriidha jala saniin yadda 36 1,036 asirra barreeffadha 36 37 Khadijaan 100 maal 100 jette riyaala moo maaliidha? Ayyee Jibriil amaan qarshii 3,000 jedha rabbiin si haa barakachiisu. Ayyee Khadijaa illee 100 jetti waan 100 isiin jette san hin beekullee baadhu alaa kullaalee rabbiin barakaa si haa godhu. Ayyee jabaadhaa yaa jamaa. Aishaa Abbaa Goojjam jedha. Aishaa Abbaa Goojjam jedha doolaara 100 maasha Allah rabbiin si haa barakachiisu. Rabbiin si haa barakachiisu. Ayyee itti fufaa yaa jamaa itti fufaa. Ayyee Abu Mu'aaz rabbii si haa barakachiisu doolaara 150 jedhanii barakadhaa Abu Mu'aaz qubatti kun doolaara 150 jedhanii rabbii si haa barakachiisu boo barakadhaa ol deema. Allahu akbar. Abu Mu'aaz aziranii yuusaa minnoo mindinoo maal lamin አይናገሩም Inna ya ustaz bakka takka jira account irratti amma ergaa feeyye inshallah. Allahu akbar. Ayyee barakadhaa Abshiru inshallah. rabbi barakaa si haa godhu rabbi fayyaa haa godhu. Dubbitaan tun baay'ee nu gargaaraa turte yaa jamaa. Kunoo 10,000 gareen shaadaa galchee jira 10,000 gareen shaadaa galchee jira isinis inshallah ti nuni yadda barakallahu fiikum nuni yadda inshallah. Ayyee tole Isaa Mustafaadha birrii 500 jedha rabbiin si haa barakachiisu Isaa azira inni illee warra garee shaadaati qophaatti jechuudha warra biyya jiru maasha Allah. Amma si eenyudha tokko kan iyyate rabbiin si haa barakachiisu. Inni yadda yaa jamaa Jamiilaa tamaamini beektani mucaa asirratti hin beektan hundi keessanu mucaa san akka malee dhukkubaani biyya nagalchaa waan biraa dhabee jetti isiinuu nutti hin himne namatu iyyuu dhufeetiin nutti hime mucaan sun osoo ijaallaan wannan jettuutiin yadda rabbi sana barakachiisu dhibee hundumaa rabbi irraa qabu. Hayyuu kun 2,000 jechaarti. Eeyyo hayyuu kun rabbiin si haa barakachiisu barakadhu rabbiin si haa barakachiisu barakadhu. Siifu ammas kama 5 jetti rabbiin si haa barakachiisu barakadhu rabbiin waliin si haa deemu. Masha Allah. Rabbiin waliin si haa deemu dhibee hunda rabbiin sirraa haa hagu. Amiin amiin. Eeywa doolaara doolaara 50 jedha rabbiin si haa barakachiisu gobazii keenya rabbiin si haa barakachiisu barakadhu obbo dhibeen sirraa haa deemtu dhibeen si qabdillee sirraa haa kaatu tansiin qabin tasitti deemtu rabbi sirraa haa sadaqatu qabu. junna jedhani sadaqaan junnaan maal afaan oromootti ustaaz gaachana Wantee jedhaniin gaachana gaachana wantee illee jedhan. gaachanadha beektanii sadaqaan balaa dhufte sinirraa deebisa dhukkuba dhufte sinirraa deebisa sinii galee namni waa balaa jalaa baqachuudhaa barbaade balaa maatii balaa ofiisaa dhukkuba jalaa subhaanallah rabbiin karaa sadaqaa kanarraatiin namarraa deebisa mee sadaqadhaa kennadhaa rabbii jedhaati rabbiin aafiyaa keessan sinirraa hin fudhatiniti baarakallahu fiikum jabaadhaa diraama 100 jirti ustaaz ilaalaa galmeessa ayaan muslim. Ayyee dirhama 100 ayaan muslim
dirhama dhibba tokko jettee rabbiin si haa barakachiisu. Dhibee hunda dhibee ma waan ta'e guutuu rabbiin sirraa haa kaasu sittiin fidin waan nama hoo si dhaabu rabbi sittiin fidin. Birri Itoophiyaa imaan birri Itoophiyaadhaa qarshii 1000 jettee rabbiin si haa barakachiisu. Rabbiin si haa barakachiisu. Milkii mucaa Harargee riyaala 200 barakat ol deemi rabbiin si oliin si haa deemu bo. Allahu akbar. Barakat rabbiin subhaanahu wa ta'ala oliin si haa deemu. Obseen dirhama 100 jetti barakat atis dhibee waan ta'e guutuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala sirraa haa kaasu. Nama fooloo naa deebisaa isin jedhaa jiru san deebisaa fi Ustaz Farhaan nama dhukkuba jedha. Keessan barreessiif yaa goobaz wayita siibaan siifaa barreessanii. Asirratti ajandaa biraadhaa achi wannan jenna inshallah kana tumurreetiin kaanee dubbistaan yoo rabbi jedhe. Yaa jamaa niyyadha rabbi sinaa barakachiisuuti. Naanii oroodhaa qarshii Itoophiyaa qarshii 5,000 nan galchaaf jetti. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbiin si haa barakachiisu boo. Walagitti yaada muraada kanke. Dirhama 100 jechaarti warri sodda. Dirhama 100. Warra soddaati. Dirhama 100 jetti. Baga mataa ol nu qabde ebbo. Walagitti. Anis dirhama 100 jetti Samira binti Sultan. Allahu akbar. Masha. Dura yinni yaddemi Samiraan. Akkasi nagarre. Niyyatti na fakkaata. Walagitti ayyee isin lamaan iyyuu barakadha yaada muraada keessan olitti rabbi isin haa ta'u. Amiin. Dhibee waan ta'eef utuu rabbi isin irraa haa qabu namaaf hoo isin hin Doolaara moo Naziif Sultaan yuuroodha. Yuuroo 50. Hayya. Yuuroo 50 rabbi subhaanahu wa ta'ala si haa barakachiisu. Amiin. Izaddin awwal kuma sadi. Rabbiin si haa barakachiisu yaada muraada kan si haa guutu ayyee. Eenyudha? Izzaddin awwal birri Itoophiyaa 3,000. Eeywa. Izzaddin awwal abbaa kan keedhaatiif rabbi rahmata haa godhuufi. Effiin 100. Rabbi rahmata haa godhuufi. Riyaala 100 effiin naa qaba barreessaartu. Effiin riyaala 100. Eeywa. Abdul Fattah barreessu jirta laata moo afaanumaan odeessu jirra? Effiin 100 mu'een 100 riyaala jedhu kun lamaan. Du'aa godhaaf isin. Argu jira Abdul Fattah barreessime. Isin tu barreessaa kompiitaraan jedheeti isin eegaadha bara. Kompiitara maaliin barreessaa jira kun harka qullaa jira kun argitu akkati jiru. Kompiitara maal dunaaf jira. Laptop. Efi. Ayyee taatesh. Dura dabrellee qociiti akkasuma barreessi. Ka amma jiru kana barreessi kan itti deebita. Effiin riyaala 100 mu'eenillee orolijiidha. Orolijiidha. 2,000. Riyaala 100 fidaaka abi wa ummiin birri Itoophiyaadha 200 qarshii 200 dabalataan eenyudha kan biraa kanaaf. Kiristaana tokko na bira jirti qarshii 2,000 jetteetti kiristaana rabbi karaa sirriitti shaaqa jechuudha.